kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota Ambaa Miidiyaa jaarmiyaa ABO kan kutaa Awurooppaa fi UK kora gamtaa miseensota Awurooppaa 2023 qophaa'e irratti iftii oolmaa gaafa sanaa hooggantoota siyaasaa kutaa Awurooppaa garaagaraa irraa argamaniif gaaffiif deebii taasiseen ture. Gaaffiif deebii kana irrattis Jaal Guddisaa Barbaadaa itti gaafatamaa keenyaa ABO Awurooppaa, Jaal Xaa Abdallaa Durotaa itti gaafatamaa kutaa Awurooppaa, Jaal Eda'oo Mudii Qaalluu barreessaa kora ABO kutaa Awurooppaa fi Jaal Nagaasaa Soorii Garbaa itti gaafatamaa kora ABO UK magaalaa London, Jaal Nairobi Kabaayisaa itti gaafatamtuu ijaarsa hawaasaa UK. Jaal Eda'oo bagana kan isin jechaa walgahii kora ABO magaalaa London gaggeeffame hirmaachuu irra kan hirmaatanii fi oolmaa guyyaa keessanii akkam turanii uummataaf Allí tema Scotland amma koreano de esa kora sono kan Europa del capo mari Korea wanita akkasuma seena qabeessa ta'anis biyya alaatti jedhamu seenaa fi biyya jedhamu uummata keenyatti Ini Jaal Eda'oo baratamaa walgahii har'a guyyaa guutuu gaggeeffame kana keessa ganama irratti walgahiin qophaa'e kan miseensaa fi waaree booda kan uummataa ture. Uummata biraatiin gaaffiin chaalenjii isinitti himee isinitti ka'ee jira. Uummannis immoo kan durii caalaa ifaaf bilisa ka'ee isin faana mari'atee irraa hooggantoota isaa kana kan itti simatee. Addi bilisummaa keessatti qabsoon ture waa bayii hedduu qabaa ture. Waa bayii armaan duraa addi bilisummaa hirmaanaatti as ga'e ammas waa bayii xixinnoo jiran rakkoota akka isanii akkuma armaan dura irraanaa ture qaamni keenya ammas irraanaa kanas irraanuun namoota kutatan saba isaatiif kennu irraanaarraa yoo rabbiin jedhee rakkoota kanneenis kan akka dhaaba keessatti dhaabaa waraana adda baasuu, dhaabaaf waraana adda baasuu, waraana maqaa biraatti baasuu fa'aa qaamni leenjichi baasuu mana kana guddaa jira. Guddaa qabsumaan barmaan ilaalaadhaan irraa deemee yaadna garuu rakkoo nama dinagdee kan duraan ta'an amma sochoof Ayyee Jaal Eda'oo baratamaa jechuun haala yeroo ammaa biyya keessa jiru kana keessatti kaasanii mari'attaniitu uummata biraatiif deebiin argattan maal? Dhugaa dubbachuudhaaf waan haala biyya keessa jiru yaali keenya tokko qabsoo gara biyyaa uummata keenya keessas yaada ture. Wanni guddaan marina biyyaadhaa mata dasbaana keessa jiru qabsoo keessa jiru malee waan biyyaa kana keessa hin dandeenye kunis akkuma jedhee mata duree sana itti deemuu hin dandeenye kanumaaf keessa jiru qabsoomaan biyya alaa guddaa tokko keessa waan keessa guyyaa tokko ta'uu danda'amu kan biyyaa akkuma beenu namni jaajii addaa keessa jira. Jaajii addaa kana qaamni akka barsiisu, miseensa akka barsiisu, qoreen kutaan akka barsiisu manni gaafatameera. Jaajii haala ta'een maaskotanii barsiisanii yaadaa rakkoo biyya jiru qaamni biyya keessa jira. Amma daftee qaamni akka garaasa sosocho'ee hojjetaan jiru uummanni keenya jechuudha haala adda addaa jira. Hooggantoonni hedduun magaalaa jiru akkuma beekamu kan ala jiraniyyuu hidhaadhaaf baasanii haalli turee dabalatee kanaafuu rakkoonni uummanni bal'inaan beekaa
Kana qabsoon keenya irraa jedhee yaadna. Inda guddaa waan Uummanni abaawarraa adda bilisummaa Oromoorraa maal barbaada? Adda bilisummaa Oromoo immoo uummatarraa maal barbaada? Kan jedhullee kaasee mari'annee turre ganamallee waaree boodatti. Kanaaf akka ergaa uummataaf ta'uttis ta'ee jenereeshinii dhalootaafis uummati adda bilisummaa waraana keenya waraana saba isaa qaalii kana lubbuu isaa kennee gatii kaffalaa jiru kana maal godhee uummati biyya keessaa uummati biyya alaallee diyaaspooraan akka godhee waraana isaa kana jajjabeeffachuu akka qabu jenereeshiniin kunillee akkamiin ta'ee biyya keessaa sanii biyya alaas sagalee ta'e akkamitti akka bira dhaabbachuu qabullee ergaa qabu. Gabaabumatti ergaan dabarsu qaamni masaraa inni barbaadu uummanni dhaaba isaa hubachuu dhaaba umrii guutuu uummata wallaan keessa eeguu irraa wanni guddaadha. Adda bilisummaa eessaa ka'ee eessa gahee seenaa biyya kana himiti namni kennu wallaan maqeessaa beekee. Ammas dhaloonni qabsoon as gahee bosonoota Oromiyaa keessaa biyyoota ollaa keessaa kiiloo geessan kana akkamitti akka dhufe walirraa barachuu qaba. Nus akka dhaaba miseensa taanee hooggantoonni uummanni wanti nurraa eegu isa kana barsiisuu wanti guddaan jiru uummata gabbaanii barsiisuu miidiyaadhaas ta'ee karaa jiruun uummata barsiisuu nurraa eegama. Isa kana dhaabni isaa ka'ee eessa ga'ee amammaa isaa akka uummata barsiisuu waan nurraa eegamu akka eeggatu uummanni hundi seenanis amma danda'anii uummata keenya barsiisuudhaaf adda bilisummaa eegu. Adda bilisummaa Oromoodhaaf maali? Oromoon adda bilisummaa maali kan jedhu ati barnoota kana godhatan uummanni keenya dammaqee Ayyee ulfaadha. Gaaffii xumuraan gaaffii isin gaafachuu barbaadu. Yeroo ammaa kana akkuma agartanii uummanni Oromoo kan biyya caalaa cimeera. Aarsaa kaffaluun qeerroosaaf qarreessaatti wareegamuun jalaa haa baay'atu iyyuu malee cuuccaan garbummaan isaa baay'atu iyyuu malee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana kan gammadeeffata. Gariin immoo kan rafaa jirullee jira. Gariin immoo akkuma keessan akka qabsaadha. Akka qabsoo kana gara biraatti jijjiiranii caccabsanii furanii kan ba'anii fi har'as kaleessas waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee walii uummataa ta'ee jiraachuusaa abdii jiru uummataaf ifatu godhan. Abdiin jiru qabsoon bosona daangaa Oromiyaa tokko dhaabachuu qabsoon siyaasaas ta'ee qabsoon filannoo uummanni keenya kana beeksifatu. Uummata dura uummata jirurraa uummata keenya uummata Oromummaa isaa wallaalirraa adda bilisummaa baasee akka uummanni waan baay'ina ta'e akka tiboon daangaa isaa qabee afaan isaa qabee godhee jira aadaa isaa qabee godhee jira. Qabsoo dhiibbaa qabii baatee finfinnee marfitee qabsoo as ga'e kana kan ittiin dhufatu mata keenya Oromoodha. Uummanni keenya dhufachuu qabu. Qabsaa'onni keenya kan siyaasas kan gara kanaan deeman adeemsa ilaalu isaanii tokkuma. Kanaafuu qabsoo achi ga'e kana uummanni keenya rafaa kanarratti uummata hojjechuu jedha. Ayyee gaariidha. Maqaa koo maqaan ba'aa miidiyaa sagalee lafaa ta'een kalaqamaa baay'ee jira.